Tole maqaan keessanii eenyu jedhama sarara dhuftanii waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhee meerraa jedhaan saba waaqayyoof dubbadha. Maqaan koo Orkineessataniidha lafarraa dhufe asuma duwwaa lama. Magaalaa maqaan ganda duwwaa lama jechuudha. Gajjallaa maqaan irraa waaqayyo waan gurguddaa godhee ji'a sanbata darbee asii mudatti naa kadhatanii baay'ee onneen dhukkubsadhe baay'ee garaachi koosi. Inni koo solkaa garaachina dhukkubaa kalee koo fincaanna diimisee tuman fincaa'u dhiigaa fincaa'ee achumaanii gaafa mana keenya dhaqu kana na ajajanii marfee tokko akka maddeen dhufe gaaficha ganamasaa. Gaafa gara waldaa kanaa dhufe marfee akka maddeen dhufe sanbata ganama immoo marficha dabalachuu dhaqee duraan ilaalamaa kale sanaa kadhatame yaani fayyeen dhufe marfeetti waraabbatanii cabsanii itti naqanii naan lakkii duraan dhiiga koo laalladhannaa gaafa naqu garaachi koos bilisaa kaleen koos bilisaa onneen koos bilisaa. Galateeffadhaa gooftaa. Mee gaafa gara waldaa kanaa dhuftan namni waaqayyoo maal jedhanii isinii kadhatan? Afuuraa sirraa iyyamaan jedhanii inni beeku waaqayyoo nuti narraa kaasee ba'aa. Galateeffadhaa. Isinii kadhatanii hafuurra maan isinirraa iyyee dhibee keessanitti achuma furmaata argattanii jechuudha. Gaafa sanaa of dadhaban iddoo sanan ta'a baay'ee na dhukkube wal dhukkubsattanii ol kaa'aa baddaa ta'e as kottaan as dhufee naa kadhatanii waaqayyo ba'aa ulfaataa kanan hin deemne kanan hin teenye kanan hin ceesne atuma inni deemotuma saduu booddee dhiiga fincaa'e. Hammamiiti? Ji'a tokkoof dhiiga baay'ina finceessise kan dhiiga fincaa'aadha qorichinni kun. Ji'a tokko guutuu dhiiga fincaa'u. Amma kana dhofadhee hojiitti nu hojjedhata kanan dhiisa. Erga gaafa namni waaqayyo isinii kadhatee itti dhibeen kun isin irra jira. Asuma irratti qulqullaa'ee yeroo kanatti bahee fincaa'e qulqulluu. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati. Ameen. Isa amma jedhe amma namarraa kutu gaafuma sana naa kadhatanii gaafuma sana dhaqee fincaa'e gaafuma sana fayyeedhanii harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fidaa ammayyoo. Erga gaafa namni waaqayyo isinii kadhateetii dhibeen kun isinitti hin deebinee hamma ammaattiyyuu nagaa keessan fayyaa keessanii jechuudha. Gasii waa tokko dhibee tokko iyyuu hin arganne ammas dhuga ba'umsi aankoon lammataa immoo mucaa tokko laga maaramitti fiigaa mana tamaariin naqaadhaa olii gadi fiigaa ishee goobaan irratti maxxansan nagadaa isa nagadaa mana tamaariin jiru dhaqeen gaafadhaa inni ji'a afur fixeera mana tamaarii kana barateedhaan. Yaa waaqayyoodha waaqayyotti boo'ee lallaadhe. Manaammoo tamaana bira miti akkoo biradha. Mana tamaariin nagadee deema isaan biraas. Yeroo galgala nagadee galu harkaa sassaabu isaan ofii isaan harkaa funaan. Ani ergi mana tamaariin tamaartu ta'eeti maal jetta kottuuti galeennaa galuu siddide. Akkan keessa sa'aatii afuritti mucaan obboleessa kootii laga maalamiiti harka isaa qabatee natti fidee dhufe. Gaafa inni natti fidee dhufu mana tamaariin geesse daftarii kadhadhee wayyaan qabu daftariin qabu asumaan ijoollee irraa kadhadhee itti geesse mana tamaariin mucaan keetti mana barumsaati masaggabdeeti ji'a afur fixeera asiinuun baanee kottuu ilaalinaan jedhan mucaan hin baranne isa keessa daftariin harkaa fudhanii isaantu nagadi naan jedhe musheedha anana dhiise walgahii tokko asiitii qabnaa'uu dhufee gaafni suni waggaadha taabotatti bobba'aa jira. Achi dhufanii hinduutaadha hima duutaati bara namaan baatu miti ayyaana kanayyuu hin dabartu hinduutaadha. Anillee hinduu mucaanis kan koora garuu mucaan illee hin deemne ganaan deemsisaa xiiqii keetiif hin deemsisaa dhibbii keedhaaf hin deemsisaa immoo mucaa kana ija keetii yoo ta'e agartee ani beekan jedhee akkuma jedhe sana sanbata isaanii Addis Ababaatti ergan mucaa fuudhe. Taabota namoonni hundumtuu ishee wajjin dhiibee naa baaree dhufe natti. Homaa tokko iyyuu nan gootan kan waaqayyo waan tokko na godhe immoo isaaf hin du'an seeyyoon du'e immoo kan waaqayyoof hin du'an jedhe. Asiin mana qaalluu dhaquma achaan mana qaalluu yeroo dhaqanii kana dubbatu natti himu ani asiin dhufe reefu waldaa diddiiree iddoo biraan naqe. Abaarsi si qabeera ati hin duutaatii gamanaan sitti cufameera naan jedhan. Waaqayyoon kadhadhu garuu cubbuu keetiif waaqayyotti boo'e kadhadhu. Waaqayyoon argitaalee sanbata warqata tokko akkuma kootiin ofuma koon xaxxaaffadheen dhufee waaqayyoos nan argin bakka nan du'a jechuudha nagee. Nan du'a bakka waaqayyoon ajjeesa. Erga waaqayyoon arguu didee nan du'a itti murteeffatan. Nan du'a bakka abaarsaan na ajjeesa taanaan ilman du'aan jedhe. Anoo garaa koo kutadhe gaafa caasee
dhufe iddoo sanatti taa'u arran galoodhe nama birrii qabus kulle 65 bishaan bitadhee asii ol gale. Bishaan bitadhee asii ol gale. Seexanni cittuu sheexana keessaa yaada nan beekaa jedhan kanaaf wanti naasa amma jiru naasa dhugaa waan hundumtuu dura koo guutee waan jiruufi mi'eeffadheera waan ta'eef haqana keessaa seexanattinis iyyitee baati dhiiggaan 250 gattee na duukaan gatta kaamoo waliin galee akkuma galee naan gatee haqana sanaa nama tajaajila. Erga gaafa namni waaqayyo isinii kadhataniiti afurichi isin raayee nagaa keessanii fayyaa taatanii jechuudha. Yaada makoozanaa taatee ma fayyeen galee. Noora gooftaan